taatee addaa guyyaa irraa raawwatame taphataan lammii Portugal Cristiano Ronaldo dhimmoota Israa'elii fi Iraan irratti bu'uureffachuun pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif ergaa jajjabduu dabarsee dargaggeessi gameessi lafaa dhufuudhaan umrii ijoollummaa isaatti kubbaadhaan beekamtii idil addunyaa kan horate Cristiano Ronaldo Trumpiif ergaa addaa kan dabarse taphataa sarara fuulduraa lammii Portugal Cristiano Ronaldo taatee addaa pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif ergaa jajjabduu dabarsee jira. Taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessa Portugalii fi kilaboota ciccimoo addunyaa kana keessatti beekamtii guddaa kan horate taphataa sarara fuulduraa lammii Portugal guyyaa irraa seenaa addaa galmeeffate pirezidaantii Ameerikaaf ergaalee jajjabduu kan dabarse taphataa sarara fuulduraa kilaba Real Madrid akkasumas Manchester United fi kilaboota ciccimoo addunyaa kana keessatti maqaa gaarii qabanii fi taphataa Ballon d'Or yeroo hedduu deddeebi'uudhaan fudhachaa ture lammii Portugal seenaa addaa guyyaa irraa pirezidaantii Ameerikaadhaaf ergaa dabarsee jira. Guyyaa ashamaar kafuunii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya yengaa kan dhageeffachaa jirtan gara madda walaabuu miidiyaatiin kan isin biraan gahaa jirru gabaasa addaa qabannee dhufnee jira. Cristiano Ronaldo waa'ee Iraanii fi Israa'el irra dhaabbachuun ergaa jajjaba pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif dabarsee jira. Ergaa gabaabduu Cristiano Ronaldo kun kallattiidhaan pirezidaantii Ameerikaaf dabarse maalidha kan jedhu irratti gara keenyaan qabannee dhufnee jirra. Nagaaf taphanna eeyyen nagaaf taphanna jechuudhaan ergaa isaa kan dabarfatee taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Portugal Cristiano Ronaldooti. Taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Portugal akkasumas kilabii beekamaa addunyaa kana Real Madrid abbaa shaampiyoonii hedduu akkasumas immoo kilabii beekamaa United Kingdom keessa Manchester United keessatti maqaa gaarii qabu taphataa sarara fuulduraa lammii Portugal Cristiano Ronaldo. Pirezidaantii Ameerikaaf Donald Trumpiif guyyaa irraa ergaa ajaa'ibsiisaa dabarsee jira. Nagaaf taphanna jechuudhaan lakkoofsa isaa lakkoofsa 7 irratti wayaa isaa irratti barreessuudhaan kallattiidhaan gara White House'itti erge. Pirezidaantiin Ameerikaas kallattiidhaanis fudhatee jira. Seequun fuula isaa irraayis mul'atee jira. Pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif kan barreesse taphataa sarara fuulduraa lammii Portugal kan ta'ee fi dhageettii idil addunyaa kan horatee fi jaalala guddaa hordoftoota kubbaa miilaatiin kan qabu kilaba Real Madrid keessa guddachuun amantana kilaboota biyya Eeshiyaa keessa taphachaa jiruu fi taphataa cimaa addunyaa jedhamuudhaan yeroo hedduu Ballon d'Or kan fudhate lammii Portugalidha. Yengaa dhimma Israa'elii fi Iraan irratti xiyyeeffachuun nagaaf taphannaa nagaa buusaa nagatti dursa jechuudhaan pirezidaantii Ameerikaaf Donald Trumpiif ergaa dabarsee jira. Ammaan boodatti lolli hin barbaachisu jedha fakkaata. Eeyyin pirezidaantii Ameerikaa kennaa ajaa'ibaa sheekoo kubbaa miilaa lammii Portugal Cristiano Ronaldo irraa argate erga isaa fi addunyaa gara nama tuquu qabatee jira. Waldhabdee Israa'elii fi Iraan gidduutti hammaataa dhufe gara furmaataatti akka dhufuuf dargaggeessa lammii Portugal Cristiano Ronaldootiin yeroo jalqabaatiin nagaan akka uumamuuf nama yaalii godhee fi seenaa addaa galmeeffate ta'uudhaanis marsaalee hawaasummaa weebsaayitoota adda addaa irratti walharkaa fuudhame haasa'amaa jira. Taphataa sarara fuulduraa garee Portugal kan ta'e Cristiano Ronaldo wayaa isaa uffatee taphatuun lakkoofsa 7 irratti barreessuun nagaa barbaannaa nagaaf taphanna jechuudhaan yaada isaa dabarsee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump maal jedha kan jedhu qabannee isin dhufna. dhimma akkam ajaa'ibsiisaa ta'e taphataa sarara fuulduraa Portugal Cristiano Ronaldo ergaa jajjabduu dabarsee jira. Ergaan inni dabarse keessaa tokko keessaayyuu nagaa barbaanna kan jedhu pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif ergee jira. Cristiano Ronaldo yeroo ammaa kanatti kilaba jajjaboota addunyaa keessatti nama beekamtii guddaa qabudha. Donald Trumpiif xalayaa kana kan erge xalayaa barruu irratti barreessan osoo hin taane keessaayyuu tiishartii yookaan yuunifoormii ittiin taphatu irratti jechaadha. Pirezidaantiin mana baree Awurooppaanota Antonio Costa waliin garee torba Kaanaadaatti geggeeffamaa jiru irratti pirezidaantii USA Donald Trump shaamiza Portugal Cristiano Ronaldo mallatteessame itti kennamee jira jechaadha. Keessaayyuu
G7 walgayii biyya Kaanaadaatti geggeeffamu kan iskaa keessatti geggeeffamu irratti Ameerikaan garasitti deemee ture. Pirezidaantii Ameerikaa kallattiidhaan garasitti imaluu walqabate Christiano Ronaldoon ergaa nagaaf taphannaa nagaa hawwiina kan jedhu dinqisiifataan taphataa addunyaa kan beekamu namoonni hedduun kan jaalatanii fi akkasumas taphataa baalandoorii yeroo hedduu kan ta'e Christiano Ronaldoon yaada kan dabarseera. Koostaan lammii Poorchugaal yoo ta'u keessaa bara 2024 irraa eegalee mana maree bakka bu'oota Awurooppaa kan dursan ta'uudhaan yoo filaman isaan guyyaa kaleessaa biyya Kaanadaa magaalaa Alberta Kaansiikii keessatti ergaa kana pirezidaantii Ameerikaa yookaan USA Donald Trumpiif ergaa isaanii dabarsanii jiran jechuudha. Isaanis kaleessa daawwattoota dhuunfaa irratti koostaan ijoollee Ronaldo lakkoofsa torba yookaan immoo lakkoofsa Christiano Ronaldo torba irratti mallachoon isaa kan mallachaa'e kallattiidhaan pirezidaantii Ameerikaa Donald Trumpiif kennanii jiran jechuudha. Muummichi ministeera duraanii kan ta'an keessaa pirezidaantiin Ameerikaa yeroo waan kana fudhatanis Poorchugaal ergaa shaamiza kanarratti barreeffame sagalee ol kaasanii dubbisanii jiranii pirezidaant Donald Trump nagaaf taphachuu kan jedhu tiishartii sarratti argamee jira jechuudha. Nagaaf taphachuun barbaachisaa akka ta'e nagaaf jiraachuun akka barbaachisaa ta'e Christiano Ronaldoon ergaa dabarfatee jira. Trump ganna 79 harka lamaan ijoollee kana qabaachuun natti tola nagaaf taphachaa jirra jechuudhaan ergaa isaas dabarsee jira. T-shirtiin kun immoo keessaayyuu ilmaan isaas kan qabu ta'u akkasuma immoo mallattoonis kan irra jiru ta'uu isaa agarsiisee jira. Mallattoon irra jiru nagaaf taphanna kan jedhudha. Injifannoo baalandoorii yeroo 5 kan injifate ganna 40 kan ta'e taphataa sarara fuulduraa garee biyyaalessaa Poorchugaal Christiano Ronaldoon ergaalee akkasii dabarsee jira. Kubbaa miilaa addunyaa irrattis goolii 138 galchuudhaan goolii warroota dhiiraa sadarkaa kubbaa miilaa garee biyyaalessaatiin nama dursaa jirudha. Dhiyeenya kanas garee Poorchugaal dursaa ta'uudhaan waancaa European Champions League injifachuun isaa waa yaadatamudha. Taphataa sarara fuulduraa Al Nassr biyya Suudi Arabiyaatti yeroo ammaa kana kan taphachaa jiru waancaa addunyaa bara dhufuu Kaanaadaatti Meeksikoo fi Ameerikaan geggeeffamu irratti Poorchugaalii waliin ni taphata jedhamee eegamaa jira. Kanuma wal qabachuun Christiano Ronaldoon seenaa addaa dalagee jira. Dhimmoota kanaa fi kan biroo irratti waan qindeeffanne qabna. Turtii gaarii.